yoonaan jireenya kee taphachuun baanne yoonaan jireenya kee akka ammaati waggaa tokko jireenya koo taphatte yoon jireenya kee taphachuun baanne ani dachoo miti. Na amani yoonaan jireenya kee taphachuun baanne yoonaan amma ati jireenya koo taphatte jireenya kee taphachuun baanne ani dachoo miti. Na agarta ayyaantu dhaggeeffadhu. Na agarta. Seedoo atis dhagee. Wayyo waanuma gudii tokkoon argeedhu. Dhugaa waaqa waanuma gudii tokkoon argeedhu jechuudha. Ani kanan jedhu ayyuun dingilii qabdi jedheen turree Seedoon. Yeesa keessaa dhaqe. Ani kanan jedhu qoy gaafa sana lakkaa gaafa baddee gaafa sargii sana baddeen naa deemtee gurbicha bira deemteeyyuu akkuma carraani wayyo akkuma carraa zimmee kanan TikTok irra deemaa ture beektani gurbaa wayii kutee obbuusa YouTubein isaa Geechoo Entertainment immoo maal jedhee dubbateera. Amma kutameen argama ayyuun haadha manaa kooti haadha manaa hiriyyaa kooti yemin hiriyyaa waliin jiraanne hanga lidatii dirasii waliin wanta ta'e waliin kabajanii keekii waliin muraniititti. Wayyo Seedoo inuma nyaatamte bar kan kee barana salphinumaaf taa'anatti fakkaate Seedoo dhugaanuma dubbachuudhaaf kan kee barana salphinumaaf waan taa'unatti fakkaata. Rabbumti si haa eegu malee ani hin beeku kana. Wayyo ani bar ayyuu duruma iyyuu amanuu hin dandeenye beektani. Garuu immoo yemmuu isheen erga isheen intini tokko irratti chaanala ijoollee tokko irratti gaafiif deebii dhiyeessitee istirashi jiru hunda erga isheen odeessitee baay'eema tokko garaa koo na nyaatte immoo jechuudha. Baay'eema tokko jechuudha baay'ee nama rarte baay'ee garaa na nyaatte akkan durillee ishee taaru akkan durillee waa meeqa isheedhan jedhu ofirraan dhiise. Sima dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ofirraan dhiise beektani. Amma gaafa viidiyoo sana argu ajaa'ibuma natti ta'e isa dhugaa waaqa ajaa'ibuma natti ta'e jechuudha. Gurbaan hin caffara kan maala isinitti maree hin caffara kaasama dhugaa waaqa dubbachuuf hin caffara. Ani akkatti waan asi dhiisu miti na dhiisa jettee teessee nan eegineedha Seedoodhaan haadha manaa kooti jettee teesseen eeggatiin jechaanitti jira waggaa amma kana wajjin jiraatanii waggaa tokko faana jiraatte bar. Waggaa tokko wajjin jiraatte bar Seedoo faana. Wayne bilaashuma ta'e innillee bilaashuma ta'e Sumayyaatti nafne Ayyuutti nafu. Ani hin beeku kan Seedoo kan baranaa kana ani hin beeku. Gurbichi baay'ee tokko lolaa jira baay'ee tokko ta'e kamaara hangaati natti taphatte. Waggaa tokko guutuu hangaati naan taphatte kana anillee sin dhiisu. Anillee numan sin dhiisne jedhaanii jira kuma akkas jireenya akka haala kanaan jireenyichatti nan jiraadha jettee yaadini jechaani jechuudha kan inni jechaati jiru baay'ee ulfaataadha haalichisa baay'ee ulfaataadha isuma dhugaa waaqa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataadha waan ayyuudha haalaafisu maali ishee sana himnaree isheen sunis amma haala Sumayyaan itti dubbataa turte itti haala Seedoon dubbataa turetti osoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa bira deemtedhaan hallolaatii jiru bitire amma immoo isheen kun illee akkasuma taate bar akkasuma taate ayyuun illee amma akkasuma taate jechuudha. Kunooti gaanni sun hiriyyaa kan kootii waggaa baay'ee yeroo baay'ee waliin jiraanne jirra. Haay wabiinoo eessa dhaqe gaafa san wabiinooyyuu jalqabaa ka'ee hanga dhumaatitti yeroo barumsa isheen barattu irraa ka'ee ammayyuu mucaa silaa kutaa 10 baradha jette. Ayyuun ammayyuu kutaa 10ffaa ishee fudhataa jirti jechuudha barataa jirti. Wabiinoo kutaa tokkorraa jalqabee hanga ammaatitti waliin turani. Wabiinoo akkam ta'e yeroo sana ammoo suma wabii jaallattee jirtu wabii irrattis isa kana jaallatte. Mucattii maal gabaa maalitti sila'oo badee ayyuun nu awwaarradee dhugaa waaqayyo nu awwaarradde ishiin iyyuu hurdatii keessa nu jirti. Way maal dubbatu kan afaan xaragatanii taa'uudha malee waan dubbatan tokko iyyuu hin qabu.
Gudeedha asuma dhugaa dubbachuuf gudeedha. Rabbi nageenya isaaniif haa buusu waan jennu tokko iyyuu hin qabnu. Mucichi baay'ima tokko caffaraa jira. Saayidoodhaaf waaqumatu bara kana waaqumatu saayidoo qilleensarra kaasaa jira. Hin beekan dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha. Wantichi mucicha akka godhatutti baay'ee ulfaatadha. Achi sumayyaan qabdee jirti. Achi daa'ima qabdaadhaan qabdee jirti. Asimmoo inni kun ayyuun haadha manaa gootiidhaan itti dhufee jira. Dura wabii faana wal lolaa turanii wabii reebsisaa turte. Waa meeqa irraan geessistee turte. Wabiin immoo amma ishiirraa goreetii gara biraa deemee jira jechuudha. Inni yooma duriyyee ta'e abbo duriyyee ta'e inni yooma kaasaayyuu himameen dhumu argaatuma jirra baga waaqnuti garaasaa jabeessee isheedhumarraa goree raawwatee gara biraatiin deemee akkas ta'e jenneetuma callisnee malee inni sooma akkuma malee ta'ee jira. Kanaaf iyyuu jechuudha amma sodaachisaadha. Kanayyuu kana immoo baay'ee sodaachisaa. Saayidoon gaafa achi deebuutti akkam akka ta'u hin beeku. Anaan beeku hin ulfaata wantichisa. Hin ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf gaafa inni viidiyoo namtichaa keessa deemee ilaalee jedhu bakka ishiidhumarraa caffara jechuudha. Waan asi dhiisu miti. Waan akkasitti si dhiisu sitti hin fakkaatini. Waan akkasitti si milkaa'u sitti hin fakkaatini. Akka kanaanatti taphattee waan asi dhiisu miti. Jechaanidha kan inni jiru. Annaan ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e waan baay'ee tokko ulfaatudha. Ayyuun immoo balleessuma guddaa hojjette suma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Wabiin ishii nafne inni kun ishii nafne bayyesus walumaan geesse mucattiin maarre daddarbaadhuma goote bar isayyuu dingilii qabdi jechaa ture moo sila isaan kana hundumaa hanqisteessa iddoo bira geessite la isaan kana hundumaa hanqisteessa iddoo bira geessite ta'ee hin barre garuu hin ulfaata wantichi isaa baay'ee tokko ulfaata. Saayidoon ka waaquma sitti fide jireenya isaa akkasittiin jireenya bareedduu sana akkasitti jiraatu dhugaa nama baay'een keessan hin beektu. Jireenya inni kaleessatti jiraataa ture sumayyaa faana akkamitti akka biyya ormaa keessatti akkamitti akka jiraataa ture. Har'a immoo yoo gadi deebi'ee raawwatee garasiis itti cufamee jiru kana baay'uma tokko ulfaata. Rabbummaan numti keessa isaafaa dhufu malee uumaa waan hin jedhu hin qabani. Rabbi isaa eegu. Rabbi immoo waan jiru hundumaa haa sirreessuu fi malee hin ulfaata isuma dhugaa waaqaa jechuudha. Hin ulfaata baay'uma tokko ulfaata. Ammana kan hin jedhamne baay'uma tokko ulfaata isa dhugaa. Maaliifiin borumaaf iyyuu akkamitti akka jireenya ani amma hin yaadu ayyuun daa'ima godhachuu kan dhiistuuf kanaaf natti fakkaata. Saayidoon immoo mistira kee bareera. Mistira kee waan ani dhageenyi sitti fakkaate baree jira kan inni jedhuufi kanuma natti fakkaata. Innaan itti yaadee jiru jechuudha. Kanuma natti fakkaata. Maaliifiin amma inni achi deemee raawwatee waa'ee sumayyaatii fi waan tokko sirreeffatuudhaaf malee bareera natti fakkaata. Haala darbee maal jedheen rakkinni nuti sii kun himaa inni marfeen isaa waraansisan kun himaa inni jennee raawwatee dubbataa turre mitiidhe. Immoo waan ani dhageenyi sitti fakkaatee dhageetiin hin jira rakkina kan kee jedhanii ture. Rakkinichi kanuma natti fakkaata naan itti yaadee jedhu. Isuma kana ta'uun isaan oolu. Way salphina dhugaa waaqayyo salphina. Ayyuu rabbi qalbiitti si haa deebisu. Waan jedhu waan biraa waan guddaa si eeggata lana garuu makiinatti fudhatteetta manatti bitatteetta wayifuata akkanatti qabu gootee kaate. Deengadammoo warqee itti cafarta. Ingidii rabbi karaatti sinaa deebisu waan jennu tokko hin qabnu dubbiin keessan borcamaa ta'ee jira. Borcameera akka malee isuma dhugaa waaqa baay'ee tokko borcame. Harka barateen taa'ee obboleessa. Yoo iyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ana jira galata rabbii Dachoo Entertainment. Kun Dachoo Entertainmentidha. Dachoo Entertainment kaa yeroo dhiyootti fuula TikTok irraa gara fuula YouTube'itti deebi'ee Dachoo Entertainment jedhee banee hojiiwwan haaraa irratti lakkisuuf jedhee sababuma garaagaraatiin amma ammas jira ture amma immoo oduu aagaa qabadda isin dhufee jira. Fuula kana subscribe gochuun dagatinaa share copy gochuun ijoollee hiriyoota keessan biraan gaatti akka manni faamiliin mana kanaa akka baay'atuu fi hojii gaggaarii akka hojjennu gargaara isin jedha. Oduu ani qabadda dhufe maalinni fuula YouTube kana gubbaarratti YouTube guddaa